Liigiin dubartoota paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa aanaalee magaalichaa hundarratti konfiraansii nageenyaa gaggeesse. Konfiraansichi dhaadannoo nageenya Itoophiyaa nan tiksaa ilmaan koos horataa nan dhaalchisa jedhuun kan gaggeeffamedha. Konfiraansicha irratti barreeffamni gabaabaa kan dhiyaate yoo ta'u, barreeffamicha keessattis dhimmoota nageenyaa bu'uura waan hundaa ta'ee kana mirkaneessuun kan danda'amu biyya keenya keessatti sabaa fi sablammoonni jaalalaa fi tokkummaa keenyaa cimsuun dhimmoota walitti bu'iinsaaf madda ta'an irratti mariidhaan furachuun akka danda'amu duudhaa keenya ganamaatii jedhameera. Kana malees barbaachisummaan konfiraansii kanaas nageenya, misoomaa fi dimokiraasii mirkaneessaa dhimmoota madda ka'umsa walitti bu'iinsa ta'an irratti hojjechuu qabna jedhame. Sababa walitti bu'iinsaan jalqaba irratti kan miidhaman dubartootaa fi daa'imman ta'uu taateewwan darbanii mul'istuu guddaa ta'uu beekne nageenya keenyaaf adda durummaan dhaabbachuu qabna yaada jedhu barreeffama keessatti ka'eera. Itti gaafatamtuun liigii dubartoota magaalaa Adaamaa Dr. Galaanee Fiqaaduu kaayyoo konfiraansichaa yoo ibsan xiyyeeffannoo dhimma nageenyaa wal qabatee dubartoonni hundi nageenya misoomaa fi fayyadamummaa isaanii irratti marii bal'aa godhuuf ta'uu himan. Konfiraansiin nageenya liigii dubartootaa gaggeeffamaa jira. Kunis mootoo nageenya Itoophiyaa nan tiksaa dhaloota koos horata nan dhaalchisaa kan jedhuuni. Kunis kan irratti xiyyeeffatee qaamni hundi hawaasni magaalaa keenyaa fi akka naannoo kanaatti jiranis nageenya naannoo isaanii akka eeggataniif keessumaa dubartoonni akkuma biyya keenyaattis ta'e baay'inaan parsantii 50 dubartoota waan ta'aniif xiyyeeffannoon dhimma nageenyaa wal qabatu dubartoota irratti akka xiyyeeffatuuf dubartiin hundi baatee dhimma nageenya seetii irratti akka mari'attu dabalataan misooma irrattis akka mari'atan fayyadamummaa dubartoota irrattis marii bal'aa gaggeessuudhaan qabsoo keessatti hirmaachuun akka danda'amuuf mariin bal'aan sadarkaa aanaarraa jalqabee akka magaalaatti gaggeeffamaa itti fufee jira. Kutaa magaalaas magaalaa irrattis garuu gadirraa eegaluudhaan sadarkaa aanaatti amma aanaawwan 19 irratti gaggeeffamaa jira. Mariin kunis dubartoonni nageenya isaanii akka eegsifatan misooma isaanii akka itti fufsiisanii fi dabalataanis fayyadamummaa dubartootaa irrattis tokkummaadhaan ka'ee mootummaanis irratti xiyyeeffatee akka hojjetu dubartiinis dhimma mirgaaf dirqama isee adda baastee beekuudhaan hojii misoomaa keessattis akka hirmaattu hojii nageenyaa keessattis akka hirmaattu fayyadamummaa isee akka mirkaneeffattuuf jechuudha kan kaayyoon marii kana. Hirmaannaan dubartoonni keenya gama nageenyaa, dinagdee, siyaasaa fi tajaajila lammummaa keessatti qonni bahan olaanaa ta'uu ibsuun boora'uu nageenyaatiin miidhamtoonni tokkoffaa dubartootaa fi daa'imman isaanii waan ta'aniif naannoo isaanii keessatti halkanii fi guyyaa hojjechuun nageenyi waaraa akka dhufu gahee isaanii bahuu qabu jedhan. Hojiin tokkoffaa fi tokkoffaan ta'e nageenya biyya ofii eegsifachuudha. Maaliif nageenyi yoo jiraate misoomnis kan jiraatu fayyadamummaan dubartootaas yoo ta'e kan mirkanaa'u. Kanaafuu dubartiin hundi tokkummaadhaan nageenya isaaniitiif baanii dhaabbachuu qabu. Hojii misoomaa adda addaa keessattis wantoota hirmaannaa dubartootaa barbaachisu hunda keessatti dubartiin utuu hin qoodamin bahanii hirmaachuu qabuun jedha. Dubartoonni konfiraansii nageenyaa kanarratti hirmaatan gama isaaniitiin nageenya biyya keenya eegsisuu keessatti gaheen dubartootaa olaanaadha jedhan. Dhimmi nuti har'a bakka kanatti argamne konfiraansii kana gaggeessaa jirruuf inni guddaatii fi inni baay'ee murteessaan dhimma nageenyaati. Nageenyi immoo waan hundumaatiif bu'uura. Dhimma nageenyaa gaafa haasofnu hunduma keenyaaf dhimma jiraachuu dhabuuti. Kanaaf nageenyi hundaaf baay'ee murteessaaf baay'ee barbaachisaadha. Namni waan qabu qabatee qabeenyallee maatiillee qabatee kan inni bahee hojjechuullee danda'u yoo nageenyi jiraate. Kanaaf keessumaa dubartiin immoo nageenyi baay'ee murteessaa fi gaafa nageenyi hin jiraanne dubartiin baay'ee miidhamti nageenya keessatti. Dubartoonni fi daa'imman baay'ee miidhamu waan ta'eef kanaaf nageenya kanarratti baay'ee murteessaaf qaamni baay'ee dursee miidhamu isaa waan ta'eef isaan waliin mari'achuun kanaaf baay'ee barbaachisa jechuudha. Dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Dhimma nageenya keenya eeggachuuf dubartoonni gahee guddaa qabna jechuudha. Maayinni yoo jette sagantaa shaayii bunnaa qopheessuudhaan warra caasaa nageenyaa keenya duukaa dhaabbachuudhaan karaa satatta'uudhaan konkolaataa satatta'uudhaan hanga sa'aatii 4 irraa qabee hanga sa'aatii 6tti turuudhaan nageenya keenya eegganna.